Tarree tarree dhugoo mijuu geenye rabbi galataa. Tarree dhugoo mijuu geenye rabbi galataa. Tarree tarree dhugoo mijuu geenye rabbi galataa. Abbaa Bitawoo Diimaa Arroollee Fiicheen. Sabni yookaan biyyi tokko waan nyaatuu fi akka itti nyaatuun, iddoo jiraatuu fi waan ittiin jiraatuun, waan uffatuu fi akka itti uffatuun, maal akka hidhatuu fi maaliif akka hidhatuun, waan hidhatuu fi uffatu sana immoo maal jedhee akka waamuun, yoom akka maqaa walii baasuu fi maaliif akka maqaa walii baasuu, eenyuun akka dhaadatuu fi eenyutti akka dhaadatu, maal akka sirbuu fi maalitti akka sirbuu, maal akka qabuu fi maal immoo akka fedhuu, sirna ofii qabuu fi kan namni biraa itti fe'e dabalatee waan hedduun kan biraarraa adda ba'amu. Saboota karaa garaagaraatiin kanneen biroorraa adda ba'anii akka addeessa goobanii alaalarraa hundatti mul'atan keessaa tokko hortee saba Kuushii. Uummata Kuush kana keessaa tokko ammoo qomoon guddichi baha Afrikaa Oromoodha. Oromoon akkaataa caaseffama yookaan konfedereeshiniin balbala gurguddaa lamaa warra barii aanaa fi barii aantuu yookaan ammoo Booranaa fi Baarentummaa jedhamee iddoo lamatti qoodama. Balbala caaseffamaa kana keessaa ammoo har'a damee barii aantuu keessaa waan jiruu fi jireenya Karrahayyuu yookaan Karrayyuu galmee seenaarraa isiniif seenessinaa. Tarree tarree dhugoo mijuu geenye rabbi galataa. Tarree tarree dhugoo mijuu geenye rabbi galataa. Tarree tarree dhugoo mijuu geenye rabbi galataa. Oromoon Karrayyuu yeroo dheeraadhaaf bifa maqaballeessiin uummata namaan loluu jaalatu, umurii isaa guutuu lolaa jiraatu jedhamee warra moggaafameedha. Yoo jedhames ammoo baga jedhamee gootatu lolaa. Gosti kun gosa gammoojjiidhaaf dhalatan jedhamee warra maqaan isaanii dhaamaa waaranii ijaaraniidha. Isaan garuu gammoojjii filatanii yookaan ammoo jaalatanii kan simatan osoo hin taane haalli qilleensaatti jijjiiramaa deemee dachee uumaan isaanii kenne kanarratti handhuurri isaanii bu'ee handhuuraa hedduurraa qaban tifkachaa dachee haalli qilleensaa isaa daran ho'urraa mandheeffatanii uranii damboobanii miila isaanii diriirfatanii kaleessaan gaar'aatti uumaa isaan achitti uume galateeffachaa jiraachaa jiranii fi turaniidha. Garuu ammoo gaafa hongeen isaanitti jabaatee, gaafa bishaan isaanitti baakkatee, gaalaa fi horii isaanii ooffatanii Gonyaa Oromiyaa iddoo biraatti imaluudhaan bara dabarfachuun waanuma adeeffameedha. Karrayyuun akkuma namoota kaanii lolee lolchiisuurraa hanga hoogganaa waraanaa isa dhumaa Abbaa Bitawoo yookaan jeneraalaatti gootota fuula'an qabu. Kun ammoo aangoo sadarkaa caaseffama sirna gadaa keessa jiruudha. Dacheen Karrayyuu dachee haadha goototaa, qe'ee ayyuuleen ishee mirree ganda yuubotaa fi abbootii gadaa, qe'ee ganamaa Bircaara Ragaa Arroollee Fiicheetiis. Arroollee Fiicheen sadarkaa ijaarsa waraanaan caaseffama sirna gadaa Karrayyuutiin nama sadarkaa loltummaa jalqabaa irraa gara leencota Karrayyuutti, leencota Karrayyuurraa ammoo gara Qondaalaatti, Qondaalarraa ammoo hanga Abbaa Bitawootti goota fuula'eedha. Ijoollee isaanii aayaa hunda bunaa dhagaggeeshanu.
Yo. Kuni siiquudha jenna. Siiquu jedhama. Siiquudha. Hamilee horii sanii goona jechuudha. Horii sanaaf Horii saniif hamilee goona. Hoggaa itti tiisanii akka ta'e horiin dafee alaa hoggaa sana. Dacheen Karrayyuu dachee gootota gameeyyii kanneen akka Dheeraa Jiloo, Fantaallee Bukurii, Awaash Jiddaa fi ilmaan Carcaree fa'aatiin warra ofii dhabamanii sabaa fi dhalootaaf jirwawwan warra roorroo fi roorrifamni isaan hin jilbeeffachiifne warra lafa isaanii taakkuu fi gaatii dabarsanii kennuurraa lubbuu isaanii qaalii kennuu filatan qaqal'oowwan sibiilotaan gootonni Karrayyuu Oromoonni Injiillee bilisummaa Oromootiif diddaa sirna nama nyaataa nafxanyaadhaa hanga fincila diddaa garbummaa bira darbees har'as warra Oromoodhaaf waan hin taane adda dureedhaan didanii dichiisanidha. Isaan warra sirnii fi sirbii amantii fi aadaan siyaasnii fi falaasamni jireenyaatti jijjiiramee dadhabeedha. Goota gaafa giitii fi xiiqii kan maqaan isaanii Oromoo biratti akkaan hin aadeffamne hedduutu dachee isaaniirraa akka margaa ol biqileem. Garuu immoo dagatamanii namoota maqaa isaanii hin aadessin, namoota gootummaa isaanii hin leellisin, namoo hanga dhumaatti of ta'uu isaanii osoo isaanirraa hin baratiin hafaniim. Keessaawwan immoo Harroollee Fiicheen akkuma ilma abbaa gadaa Garbaa Urruubaa, akkuma Abishee Garbaa fiixeedhumaa ajajaa waraanaa hayyuu lolaarraa goota ga'eedhaam. Nabusa kesan tolfadhaadha keessa suufaraltu. Ilmaan Karrayyuu ammoo akka isaa ta'uudhaaf hawwuun ni foolatuu ni dheebotuun maqaa isaatiin qondaalummaa akkaan leellisuun gosti Oromoo Karrayyuu gosa giddugala sulula Qinxamaa keessaa laga Awaashitti marfatee jaarraa hedduudhaaf jiraataa turee fi har'as jiraatuudhaan gosti kun kaabaan uummata Afaariin, kaaba lixaan ammoo saba Argobbaan, kibbaa fi kibba bahaatiin ammoo Oromoo Taarsii fi Jiilleen, yaan immoo gosa Oromoo biraa torban oboon daanga'ee jiraataan. Qomoon Karrayyuu kun iddoo har'a mandheeffatee jiraatu handaara laga Awaash yookaan Awaasiin alatti Keeniyaa fi Booranaa, Baalee fi Waloodhaan Garaayyaatti warra horee damboobee sunee wal soneessee dambali'aa jiraatudha. Qomoon kun balbalootaa hidda dhalootaa gurguddoo lamarraa madduun isaanis warra Dullachaa fi Baasootiin. Gurbaa Karrayyichaa warra Fantaallee Baasoo Dullachaa sanan si jaallee ansin abdadhu ammamuu shakkeetoo ilma abbaa gadaa sanyuma kooti jedhamee warra weeddifamee fi qomoon gurguddoon lamaan Dullachii fi Baasoon kun ammoo waloraa balbaloota hedduutti qoodamanii jiraatuun gosti Karrayyuu kun akka Oromoota Gujii fi Booranaa sirna gadaa jabaan bulchiinsaaf amantii isaa qajeelfataan guddisni daa'immanii moggaasni maqaa isaanii hunduu sirna gadaa keessaa madduun ijoolleen isaaniis akkasiin sirnicha keessatti masakamaa guddatuun taasifama sirna gadaa keessatti Karrayyuu wiirtuu sirnaa fi addaalee jilaa malkaa yookaan tarree lugoo fi malkaa yookaan tarree leedii
cinaa laga Awaash jirutti sirna isaanii sirneeffatuun iddoon ulfinaa fi ulfoo isaanii kana qofaas miti. Warri Saamaa, Dagaagaa Hawaas, Jireen Kaarraa, Mootomaa Kormaa, Xuxuuxii, Gaara Fantaallee, Gadaa yookaan Odaa Kalaalaa yookaan immoo Malkaa Sadii fi kanneen biroos jiru. Illi isaanii inni guddaa fi guddichi kan jilamu immoo gaafa yaa'a gabalaati. Karrayyuun gosa hortee ganamaa warra duudhaa fi galmaa kanneen achi as dhuftee Oromoo eeganii har'aan gahan gosa aadaa fi uumaatti dhiyoo jedhamuudhaan gosa jajamuudhaan. Kun ammoo cichoomina isaan sirna gadaa fi waaqeffannaa akkasumas jiruu fi jireenya horsiifatanii buluu isaanii dabalatee uffannaa aadaa daran miidhagaa, marxifannaa adii fi danaa filannaa rifeensa gunfuraa kan odaa mallattoo sabichaarraa bocame fakkaatu filatanii ittiin of faayuun. Qorataan seenaa Abbaa Baahiree jedhamu kan yeroo baay'eedhaaf barreeffama garagaraan maqaa Oromoo xureessuu gosa Karrayyuu garuu haala nama ajaa'ibuun jajeem gootummaa isaanii barreesseem. Abbaa Baahireen Karrayyuun Oromoo keessaa warra baay'ee hamoo fi tuqan namarraa hin deebinee tuqan waa'eedha isaan warra qiyyaafatee hin dhabne loltoota dhugaa hidhannoon irraa bareedu jedhee isaan ibseem. Qaqal'uuwwan keessi sibiilaa. Karrayyuun yeroo Oromoon gadaa aaroonfatee dachee isaa humnaan dhabee humnaan deeffachuudhaaf lola labsuu isaanis waan yaa'iin itti yaa'ee tumee waan hayyuun lallabe hundaa fudhatanii qubsuma isaanii Shawaa Baarraa ka'anii hanga Raayyaatti, Fantaallee hanga Gondar yookaan Baggee Midirii fi hanga akkasumaatti warra lolanii fulla'anii Oromoo faana mirgaan galaniidhaan. Kunis gootummaa fi jabeenya isaaniitiif ragaa biraatiin. Gosti kun jaarraa 17ffaarraa eegalee ergaa fi daangaa lafa isaatiif kachuudhaaf karaa nagaa fi waraanaan olloota isaa daangessan waliin jiraachaa turee har'as ittuma jira. Babal'ifannaa daangaa fi qabeenya weerartoota ollaasaa kanneen akka Amaaraa, Argobbaa, Afaarii fi sirnoota dhufaa darbaas akkasumas warshaalee fi kaampota kanneen akka paarkii biyyaalessaa Hawaas, warshaa sukkaaraa Matahaaraa fi qonna jallisii Abaadirii fi Nuura Heeraa irrattis lolaa turaniiru. Ollaawwan Karrayyuu keessaa kan daangaa Karrayyuutti darbuu hin feene kan loonii fi gaala isaanii walumaa galatti qabeenya isaanii hatuu fi saamuu hin feene saba Afaar qofaadha jedhuun. Ta'us garuu darbanii lafa tifkataa fi obaa bishaanii irratti wal qocholuun isaanii hin oolleem. Maaliif laatam? Tarii gosti kun lamaan hidda Kuush irraa waan maddaniif immoo gosti kun lamaan gosa duudhaa fi geeffannaa ganamaan bulaa waan turanii fi wal qocholuurraa wal waakkatuulaan gaaffii guddaadhaan wal dhibdee ollaa isaanii irraa irra deddeebi'ee isaan mudatu qabeenyi isaanii jalaa hatamuurraa kan ka'ee yeroo hundumaa lolaaf saaxilamaniiru. Kanaafis yeroo hundaa fi bakka maraatti qawwee fi giilee isaanii firoonfachuu filatanii. Gosti kun warra duudhaa isaa leellisuu fi aadaa ganamaan buluu warra jabeessee sirna gadaa leellisuu ta'us wal qochollaa ollaarraa isaan mudatuuf jecha dirqamanii diina isaanii ofirraa faccifachuudhaaf lolaa jiraatu. Sababii isaan yeroo hundumaa lola keessa jiraataniif barattoonni baay'een dhaqanii mootummaa, duudhaa jireenyaa, sirna bulchiinsaa fi falaasa jireenyaa fi
hawaas dinagdee isaanii osoo sirnaan hin qoratiin hafeeram. Sababa kanaan muuxannoon jireenya isaanii osoo hin qoodamiin hafeeram. Isaanis eenyummaa fi duudhaa guddaa qaban kana hawaasa biraaf qooduu dadhabaniiru. Karrayyuun sababii yeroo hundumaa daangaa fi qabeenya isaa tikfachuuf lolaa jiraatuuf gootonni qaqqaaliin caasaa ijaarsa lolaa isaanii loleedhaa qondaalaan gabbaa bitawutti isaan keessaa bahaniiru. Arroollee fiicheen hawaasni karrayyuu yeroo hundaa lolaa fi waraanaan waan jiraatuuf caaseffama bulchiinsa isaa keessatti tooftaa itti goota baafatu kan mataa isaatii qaba. Loonni duubaa dhufaanis sirna lubna balleessanii goota moosisuu yookaan immoo baay'ifachaa deemuu kana hordofee gootota hedduu baafateera. Tooftaan goota ummachuu Oromoo Karrayyuu kun qabsoo Oromummaa fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu keessatti ga'ee guddaa kan ba'u ta'ullee Oromoonni koonyaa biraa jiraatan muuxannoo guddaa kana fayyadamuu dhabuun isaanii goota lolaan qoraman horachuudhaaf isaan danqeera. Gootota ilmaan Karrayyuus Oromiyaa keessatti akka hin beekamneef sababeera. Tooftaa gosa keessaa goota baasuu kanaan abbaan mirga lakkuu horataan booree baasuu wanni har'a kaabaa yookaan siidaa qabu dursaan leencota Karrayyuu arroollee fiicheetiin. Tarree dhugoo mijuu geenye rabbi galataa. Tooftaa goota sabaa ummachuu keessatti Karrayyuun falaasama addaa kan mataa isaatii qaba. Falaasamni kunis goonni wabii sabaa ni dhalataa, ni du'aa, gootummaa isaas baatees ni awwaalamaa. Ta'us garuu awwaala isaarraa margi ni margaa. Marga addaa booree dhalootaa baatee biqilee yookaan marge kana ammoo loontu dheedaa. Loon marga booreen marge dheedan ammoo ni ari'uu, ni dorrobuu, ni dhaluu. Gaafa dhalan immoo ni elmamuu. Aannan elmame kan ammoo ijoolleen ni dhuguu. Aannan isaan dhugan aannan booree baatee horii keessaan aannan itti darbe waan ta'eef booree baatanii gootummaatti gootummaadhaan guddatu. Kanaaf goonni du'us maqaan hin du'u. Wanni du'us gootummaan hin du'u. Wanni du'us booree fi irboon isaa hin du'u jedhu. Akkasiin dhalootaa dhalootatti darbaa daa'imarraa dargaggeessatti, dargaggeessarraa loleetti, loleerraa leencota Karrayyuutti, leencota Karrayyuurraa immoo qondaalatti, qondaalarraa immoo abbaa bitawootti darbaa daddarbaa dhalootaa dhalootatti fulla'aa ni imalaa. Qondaalaa ammalleen qondaalaa ulkoon hin geerartuu qondaalatu geeraraa deera biyyarraa araa ilma kiyyatu gootaa kanaaf diina weeraraa. Caaseffama sirna gadaa Karrayyuu keessatti qondaalli dhiira marsaa arfeessoodhaan kan umuriin isaa ganna 24 hanga 32 garuu ammoo daangaa yookaan aangoon qondaalummaa Karrayyuu biratti umurii qofaan miti gootummaadhaan dabalamaa. Akka yaada Abbaa Baahiree fi Profeesar Mahammad Hasanitti akka Dooktar Imaanu'eel Nagaashii fi kaadhimamaa Dooktaraa Gimbaar Nagaraatti umuriin qondaalummaa ga'eessa lolaatiin. Kun ammoo caaseffama tooftaa lolaa gosichaatiin. Sadarkaa guddinaa ijoollee Karrayyuu yoo ilaalle daa'imni xiqqaan mucaa, ijoolleen dhiiraa immoo gurbaa,
dargaggeessa immoo qondaala jedhamanii waamamu. Hawaasa Karrayyuu biratti mucaadhaa hanga qondaalaatti duudhaa fi jifuu qaxxaamuran yookaan ce'antu jiru. Sun immoo sirna gadaa isaanii keessatti masakama. Ulaagaan qondaalummaa calluma jedhee umurii lakkaa'uun osoo hin taane ajjeesummaa, gootummaa fi jagnummaadhaaniin yookaan nama isaaniin morkuu, nama daangaa isaanii darbuu, nama qabeenya isaanii hatu saamuu yookaan leencaa yookaan immoo arbaa, gariin gafarsaa, kaan immoo gadamsaa, kadhibi ammoo sattaawwaa ajjeesaniitu innumtuu immoo wal caalmaa qabaa. Hunduu qondaalummaadhaaf ulaagaa ta'an illee kan biraarra mirga guddaa qabaa. Qondaalli gaafa ajjeesee rifeensa isaa gariin addatee garii isaa immoo akka qarreetti qoratee itti dhiisaa. Sun ammoo mallattoo ajjeesummaatiin. Ajjeesaan hunduu abbaa mirgaa jedhamullee abbaan mirga leencaaf gafarsaa garuu caalmaa qabaa. Waatoo jala waatu jira. Caalummaan isaa immoo qondaalummaa isaaf kennisiisa. Qondaalluu qondaalaa olii, qondaalluu qondaalaa gadii. Kanaaf inni diina daangaa darbee dachee Karrayyuu keessaa ijjatee ajjeesee qaama isaa saalaarraa kutee qawwee isaarraa hiikkatee dhufetu qondaalaa. Qondaala qondaalaa olii abbaa mirga lakkuu uffata ulfina qabeessaa. Garuu ammoo erga bara 1970moota keessaa harkiin biyyaalessaa hawaas daanga'ee ajjeesummaan ni dhorkamee, seeraanis ni daanga'ee. Sana booda aangoo qondaalummaa argachuudhaaf diina daangaa Karrayyuu seenee ajjeesuun dirqama ta'e. Tooftaa ajjeesummaa kana keessatti gootonni Karrayyuu waan safeeffatan qabu. Kana jechuun dirree lolaa kamuu keessattuu dubartiin, ijoolleen, namni humni dadhabee yookaan dulloomaa fi dulloomtuun hunduu hin ajjeefaman, ni lagatamu, hin booji'amanis. Duudhaa sabichaatu isaan dhorkam. Aangoo yookaan gulantaan qondaalummaa Karrayyuu biratti ulfina guddaa waan qabuuf wabii sabaa fi biyyaa waan ta'eefis ilmaan Karrayyuu hunduu qondaalummaa abjoochaa hawwaa leellisaa guddatu. Kanaaf Karrayyuu biratti qondaalummaan leelloodha. Qondaalummaan wayyuudha, wayyooma qaba. Duudhaa hawaasa Karrayyuu keessatti qondaalummaan badhaasas qaba. Kan qondaalomeef horiin lakkaa'amee kennamaafi hamileen isaa kan warra kaanii caalee tifkamee fi gosa keessatti waan hundaa irratti dursa argataa, dursa dubbataa, dursa hunataa, dursas dhungataa. Sirni muudaas qophaa'ee fi ni muddataa. Qalanis ni komefachiisanii yookaan ni bilachiisanii abbaa miidhachaas taasisanii. Qondaalaaf ni weeddifamaa fi ni geerraramaa fi ni kadhatamaafis. Dhaloonni maqaa qondaalaa dhahee geerraraa fi ni sirbaa fi bakkaa fi hamma isaa ni himaam. Isa qofaas miti. Ati warraan isaas hawaasa keessatti ulfina qabdi, wayyituudha. Ishee duran deemanii, ishee dura lagan ce'anii, ishee duras bishaan waraabbatanii. Qondaalli kun bitawoo adii harka isaa mirgaatti hidhatee abbaa bitawoo jedhamee waamama. Qondaalli kun guyyaa sanarraa ka'ee bitawoo adii harka isaa mirgaatti hidhatee abbaa bitawoo jedhamee waamama. Abbaa bitawoo jechuun ammoo qondaala qondaalaa olii yookaan goota caaluu, ajajaa waraanaa isa dhumaa yookaan jeneraalaa
isa jedhamuudha. Arroollee fiichees waan kana hundaa guuteef, waan ulaagaa qondaalummaa hunda isaa raawwateef hawaasa Karrayyuu biratti seenaa jiraataa qaba. Kanaaf dhaloonni dhufaa darbaa Karrayyuus akka isaa ta'uudhaaf abjootaa foolataa. Maqaa isaatiin dhaloonni didhamaa, faarfamaa, fakkeeffamaa guddataa. Arroolleen qondaala abbaa bitawoo qofaa miti, yaabbattuudha. Abbaa Shaanqoo isa irraa kuffisee kooraa duwwaa galchuu abbaa fardaa. Maqaan Shaanqoo Arroollee abbaa reebuu jedhama. Kanaaf warri kaan qondaala abbaa bitawoo Oromoo yoo jedhan, gariin Karrayyuu immoo abbaa reebuu jedhanii isa waamu. Keessaayyuu Karrayyuu keessatti namni lolu loleedha. Abbaan bitawoo aangoodhumaa qondaalaatiin, abbaan bitawoo sadarkaa loluu bira darbee ajajaa loleetiin. Lola akka sabaattis ta'ee akka gosaatti dhufu isatu ajajaa, isatu dursaa. Qondaalli dhumaa yookaan abbaan bitawoo salphumatti hawaasa kanneen biroo yookaan lugna irraa mallattoo ittiin adda ba'u kan mataa isaatii qaba. Akka itti uffatu wanti inni uffatu, akka itti qabatu wanti inni qabatu, wanti inni hidhatu hunduu warra kaan irraa adda isa baasa. Abbaan bitawoo harka isaa bitaatti gaachana yookaan gaalee, harka isaa mirgaatti eeboo, akkasumas meeshaa waraanaa inni qabatu kan warra kaan irraa adda. Abbaan bircaa rarragaa kun adda isaatti huccuu diimaa hidhata. Huccuun diimaa kun ammoo bobeessituu jedhamee waamama. Huccuun diimaan kun gootummaa, jagnummaa, aarsaa dhiigaan dhufuun mallatteeffama. Bircaa yookaan bitawoonis faaya miidhaginaa fi gootummaa biraa qondaalli Karrayyuu harka isaa mirgaatti kaawwatuudha. Bircaa fi bitawoon ammoo injifannoon fakkeeffama. Baalleen gochiinis mallattoo biraa qondaaltichi Karrayyuu adda isaatti suuqqatuudha. Sirna suuqqachaa. Baalleen gochii ammoo mallattoo aangoo karaa nagaan walii dabarsuu fi gootummaa abbaan bircaa hojjetee darbee qooddachuu isaa kan mirkaneessuu yookaan rageessuudha. Uffata isaanii irratti ammoo kuulli magariisaa jalaa gubbaan dhahamee, gidduun isaa ammoo kuula diimaa jaanoodhaan faayama. Oromoota koonyaa biraa jiraatan keessatti callee callifachuun yookaan diranii mormatti hidhachuun kan beekaman dubartoota ta'anillee ilmaan Karrayyuu lamaan Dullachaa fi Baasoo biratti calleen dheeraan diramee lama ta'ee faayamee morma isaa marsee qoma isaa gidduudhaan gadi diriiree lafa tuttuqaa deema. Kunis ragaa yookaan mallattoo biraa abbaa bircummaa qondaalummaa isa dhumaa ta'uusaa rageessuufi. Dhiileenis hidhata gootaa mallattoo biraa qondaalummaan ittiin Karrayyuu keessatti mirkaneessuudha. Dhiileen kun qola yookaan mana isaa keessa taa'uu fiixee isaatti kulli diimaan yookaan shiboon diimaan maramee akkaan faayama. Abbaan bitawoo gaafa raagaa yookaan kukkuraa deemu ammoo erboorri tolfamee fi ilkee arbaa muramee diramee akka bitawootti qophaa'ee fi harkaa fi morma isaatti hidhamaa fi aadaa hawaasa Karrayyuu keessatti nama yookaan qondaalaa yookaan isa abbaa bitawoo kana hundaan qaamni isaa faayamee yoo argame
Namu ajjeesaa abbaa mirgaa ta'uusaa salphumatti hubataa. Xilloon hin ariituree korma dallaan jiruree xinnoon hin geerarturee onnee garaan jiruree lootii yalollootuu koo gurra jala ooltuu koonis geerarsa biraa karrayyuun ittiin of ibsuudhaan eeyyamanee maneen hawaasa karrayyuu biratti akkaan jaalatamu yoo ka'u waa'ee lootiitu ka'am. Lootiin akkuma Oromootaa iddoo biraatti beekamu karrayyuu birattis lootii gurratti kaawwannaan namni sun qondaala dhumaa ta'uusaa ibsaam. Faayyi guutuun hanga kanaa abbaan bita'oo ajjeesee mirgaan gaafa galee irraa kaasee hanga baatii lamaatti ni faayataam. Sanaan booda garuu ofirraa baasuus dhiisuufis mirga qabaam. Garuu ammoo gaafa yaa'a gabalaa, gaafa cidhaa, gaafa sirnaa fi duudhaa hundaa faayatee jiloota hundaa ni dabaalaa ni miidhagsaam. Faayaaleen qondaala yookaan abbaa bita'oo kun gaafa abbaan bita'oo du'ee mantee isaa keessaa mana qondaala dhumaa yookaan abbaa bita'oo biraatti galaam. Qondaalonni yookaan abbootiin bita'oo gaafa jilli gurguddaan jiru wal ga'anii agarsiisa waraanaa agarsiisuun isaanis dhaloota diduu ni hawwisiisuu ni onnachiisuun guyyaa jilaa abbootiin bita'oo haati warraan isaanii isaan duuka yaa'anii abbaan warraa isaanii qondaala ta'uu isaanii agarsiifatu. Har'a gosa lolaan fakkeeffamuu, lolaan sodaatamuu, lolaan dhaadheeffamu kana keessatti ilmaan karrayyuu adda dureen goota ittiin dhaadatan ittiin guddummaa fi gootummaa isaanii jajan keessaa tokko abbaa bita'oo diimaa Arroollee Fiicheetiin. Arroollee Fiicheen balbala guddaa karrayyuu warra dullachaa keessaa dhalateen. Dullachi abbaa ijoollee lamaa yoo ta'u isaanis Daayyuu fi Booxaadhaam. Daayyuun ijoollee shan yoo godhatu Booxaan ammoo abbaa ijoollee sadiitiin. Sadan Booxaa ammoo Galaan, Gurraachoo fi Abbaadhoodhaam. Qondaalli dhumaa karrayyuu Arroollee Fiichees sadan Booxaa keessaa balbala warra Galaan irraa dhalateen. Hayyuun waraanaa fi calaqqeen gootummaa Oromoo karrayyuu Arroollee Fiichee bara 1890mootaa gara dhumaa akka dhalatetu himamaam. Barri inni itti du'e ammoo bara 1976tti jedhu seenaa himtoonni. Arroolleen sochii waraana baroota 1920moota keessa loltuu humna ittisaa karrayyuu ta'uudhaan hooggansa damee waraanaa sirna gadaa sadarkaa adda addaatti hoogganeera. Bara loltummaa isaa ganjifannoowwan garaagaraa adda baalee baroota 1930moota keessaa aangoo qondaalummaa isa jalqabaa argatee 1950moota keessa immoo garee loltoota addaa leencota karrayyuu jedhu dursuudhaan gara qondaalummaa dhumaa yookaan abbaa bircaa rarragaatti ce'e. Abbaa bircaa rarragaa jechuun sadarkaa ajajaa waraanaa isa dhumaa yookaan olaanaa jechuudha. Arroollee Fiicheen oolmaa jireenyaa loltummaa fi hooggansa damee waraanaa fi tikaa sirna gadaa sadarkaa adda addaatti kanneen akka abbaa waraanaa, abbaa jajabbii, warra toomaa fi gorsaa waraanaa ta'uudhaan tajaajileera. Bara 1920moota irraa eegalee addoota waraanaa kanneen akka Booddaa, Andoodee, Hallam, Imbiibbaa, Muka Baddannoo, Moggaa Sa'aa, Qanxallaa, Galchaa, Turroo, Tarree Luugoo, Bantii, Bommisaa,
qobboo, gaalaa, saafii, woddaa lammaffaa fi fuula xinnootti loluudhaan injifannoodhaan galeera. Tarree tarree dhugoo mijuu geenye rabbi galataa. Dirree waraanaa amma kanaa takkaan diinota Karrayyuun lammeessoon ammoo sirna gita bittaa Minilikiin darbuutti kan turanidha. Arroollee Fiicheen dirree waraanaa 15 keessaa lola yeroo 11 dursuu fi loluun yeroo 9 madaa'ee irraa hafeera. Bara 1942 ammoo yommuu mootichi Hayila Sillaasee warra Ituu fi Afran Qalloo aleelee Arroolleen humna waraanaa Karrayyuun hoogganee dirree waraanaa Waddeessaa jedhamutti aleelchisaa isaanirraa qolateen lola leencota Karrayyuu hundarrattis iddoo hedduutti lolee mo'achuun qondaala dhumaatiin. Kanaaf seenaa lola Karrayyuu keessatti mootummaa fi injifannoon namni isa gitu tokko illee hin jiru kan jedhamuu fi kanaaf dhaloota Karrayyuu kaleessaa fi warra har'aa biratti akkaan leellifamee faarfamee jajamaa. Dilboo Mootii Lubaa, Michillee Tuuta Waardaadhaan Karrayyuu dhagaa xiqqummaan kaasee manjajiidhaan Michilleen fardumaa fardaan reebee kutee jechuudhaan weeddifameeraa fi guyyaa tokko garuu lola hin dagatamne lolni Karrayyuu leellisaa jiraatu mootummaa Arroollee kan ibsu ture. Karrayyuun lola galchaa lolaa oolee osoo galaa jiruu diinni tokko karaa itti cufee darba isa dhoowwee ture. Guyyaa lola jabaan oole waan ta'eef hunduu dadhabeera. Martinuu rasaasa fixatanii osoo duubatti deebiidhaaf of gurmeessuuf jiranuu Arroolleen diina kanatti dhufee yookaan warri kaan diina kanaa akkaataa itti cabsan dhabanii osoo cina maggalanuu inni garuu rasaasa fixatullee farda isaa abbaa reebuurraa akka bakakkaattu taalee gilee isaatiin morma isaa gorra'ee yookaan akkuma aadaa Karrayyuutti nadhoon baanii ammas faaruu biraatiin isa faarsan galchaa daarii lafaa araddaa ona Sumaalee Arroolleen Fiichee biyyoorraa itti taale jechuudhaan ijanii gurra isaanii arboomsaniin tarree tarree dhugoo mijuu geenye rabbi galataa. Barruu daarii lafaa raada loonii kittee farda fardaan qabaa Arroollee Fiichee jechuun ammas oolmaa isaa fi gootummaa isaa lugnaaf himaniin abbaan Bircaara ragaa Arroollee Fiichee goota dhumaa onneen sibiilaatiin gaafa yaa'a gabalaa qondaaltonni Karrayyuu cufarraa dhufan geeraranii dhaadatanii ayyamanii manees jedhanii isa kakaasan. Qondaalonni kunneen qixxee isaa waan hin oolleef hanga isaa mirgas waan hin qabneef yoo itti dhaadatan innis gadi ba'e akkas jechuudhaan itti cookeen farda fardaan qabdaaree fardi kee fardaan galeeree jedhee gaafa itti geeraruu guutuu Karrayyuu keessaa dullachaa fi baasoorraa namni hanga isaa mirga qabu kan akka isaa baallii sirnaan suuqqate waan dhabameef goota dhumaa abbaa bitawoo qondaala gita hin qabne jedhamee maqaan isaa jaarroleen dhaadheffamee ragga'een. Arroolleen Fiichee qondaala dhumaa ajajaa waraanaa Karrayyuutiin. Kanaaf yaadannoo gootummaa isaatiif kaabaan bakka ilaalaa Qararii jedhamutti dhaabbateeraa fi Arroolleen dhaloota kaleessaa qofaan osoo hin taane warra har'aa birattis mallattoo gootummaa fi faajjii injifannoo ta'uudhaan maqaan isaa bifa weedduutiin faarfamaa. Goonni dhumaa Karrayyuu abbaan bitawoo dhumaa Arroollee Fiicheen
dhalatee ganna 8ffaa isaatti du'eem arroolleen Handaarroollee jedhamutti waan dhalateef Qanarroollee jedhamu akka baheeftu himamaam. Kaabaa yookaan siidaan isaa siidaawwan yaadannoo goototaaf baroota 1991 boodaa dhaabbatan keessaa isa hangafaati. Garuu ammoo kunuunsa isaaf maluun qabuun waajjirri aadaa fi turizimii osoo bakkee kanaaf kunuunsa taasisee galaan isaa kan dhalootaa ta'am. Har'ayyuu dhaloonni isa yaadachuudhaaf ujuba yookaan iddoo awwaalcha isaa gubbaatti re'ee qaluudhaan wareega yaadannoo gootummaa isaanii kabajuun dargaggoonni ujuba isaa irratti re'ee qalanii kan bilataniif ayyaanni gootummaa isaa akka isaanitti darbuuf akka isaa dhaloota keessatti goota dhumaa ta'anii mul'achuu hawwuufiidhaan gaafa inni du'ee sa'a namatu boo'eem. Samiitu gurraacha'eem ija namaatu imimaaneem utuu karrayyuutu abdii kutateem dhalootatti booneem. Sirni gaggeessaa isaa cookaa fi dhaadannaadhaan wal makee ijaa fi ijoo nama dhoowweem. Kaanni walaleessaa fi kaan ammoo gootummaa isaa leelliseem. Ciqii fiichee goonni maqaa lafatti dhiisee wari'aa booddallee kaabiisaa daawwatee ciisee itti jatee marseem.